Akkam jirtu ani Firaansidha. Fakkii dheengaddan kaasee ture irratti yaada naaf dhiyeessaa turtan innis maalirratti kaastee yaadi isaa qabiyyeen isaa maal ture fakkichi jechaa turtaniitu anis ibsa gabaabaa waa'ee kana irratti isiniif kennuu barbaadeetanii innis fakkii kana akkan kaasuuf yookiin ergaa guddaa qabatee akka gara keessan dhufuu fi kaka'umsa kan naaf ta'e haaluma namoota bara kanaa yookiin biyyi keenya haala akkamii keessa akka jirtu akkanaaf ibsuuf barbaadeetanii baay'ee fakkiin hin dubbata beekamaadha yaaddanittus baay'een keessan isuma dhayyee har'a eenyummaan nama tokko kan inni ittiin beekamu kolfaa gammachuu akkasumas immoo bilisa fi waanuma kana fakkaataniinidha garuu inni kolfa sobaadha jechuudha kolfa sobaa gammachuu sobaa fi bilisa sobaadha eenyummaan inni dhugaa boodaan isa mul'atudha jechuudha argaa jirtu taanaan dudduubaan nama bu'aa jirudha fuunduraan garuu gaafa waan akka maaskii haguugduu ofirraa kaastu argitaniittu jedhee yaada kolfaa turte dhugummaan eenyummaan ishee garuu boo'ichaa gaabbii fi gadda ture jechuudha gabaabsee dhiyeessuu barbaadeetanii yaadicha qabadhaa jedheeni isiniif galeera jedhee yaada viidiyoo kosa dhufutti immoo moor kana caalaatti fooyyessee wal arginaa foloo gochuun dagatinaa galatoomaa isiniin jedha.